السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أورمو هندي كيسن كم بيا ألا كم بيا كيسا سلس دبني مال في النامتي هم مدن دين يرجعتو كتوكو أولي كابنو متى كان كينيا ميد أماجر بيا أورما كيسة ميد أماجر سجليته أون درك أما كان كينيا تريتي إبا أمودن داجن نوايا نوفي أكت تجلس نسين أبني وانتي تأجركم باي كان ما قد سيسودا سجلين كان كون نجامة مي كومنت جلت سجلين نجامو فليسو نتهما سجلين كون نجامو نجامو سجلينكو هاي نيجام مو نجام إجا شير وليف كودا كورمي بيا بأي بيا أورماتيرو بوكيسو نما بارودا بوكيسو نما بارودا بيا رباني بيا أورماتفو يا ربي مافنو غوتي كودا كيجدي منو باسي هودا يا ربي مافنو غوتي كودا كيجدي منو باسي هودا جيرم بيا أورما مالترينيا تدو تندأودا مليوب سودانا تشتو مالقدو يو كناني فيتي ركو فركن كنو توسي باسي بيا أنان يا لميتيا أنا نياتو يا كوموتيا يا ددو يا ربيتيا يا ددو يا غفتاتيا بورنا دربتتي لميكو غافا بيا باتي جيرو نمتو تاتي سبكو ركون لكو تاتي كيلنسي بيورما ماكو باسي راسا مرتسي مرتيكي هاجا ربي باسا قولي لا سميدا سميني فقاتا قدي لا دتشيدا دتشيني جباتا دتشي بيا أورما إشين إهو جرتو garaja beetida malana manimtu namni biya ba'e mal qanani qaba biya sayadate adan qalbi tsaba ananne ya lamitiya ananyatu ya qomotiya ya daddu ya guftatiya ya daddu ya rabbitiya إيجا سلس إيجني دبني وانتنو بوابو سوق أمنو جرجة هيانو دبين بيك أمناس هنك أمنوس موتماك أمناس هنك أمنوس وان المان أرومو باينا مرا نمت دبتشو أف باينا مركيسا guyyaa dhaan reeffa lakkaa'u guyyaa dhaan waan nama arguudhaaf dhaga'uudhaaf namatti ulfaatu dhaga'u caalaa jaarraa akkasii keessa bara akkasii keessa takka ilmaan Oromoo akka kanatti salphattee hin beektu bara alagaan nu bulchu siyaasaafis haa ta'u lammii isaatiifis quuqameefis haa ta'u
takka akka barana akka yeroo ammaa kanatti ilmaan Oromoo biyya keessa biyya alaatti rakkataniin beekan. Wanti nu gurraan dhageenyu wanti nu ijaan arginu waan tokko bakka guyyaa guyyaadhaan itti caalaatuma waan nufuudha. Laala miira keessa nama galcha baay'ee. Dhugaa dubbachuudhaaf taana miira keessa nama galcha. Wanti addaa immoo inni guddaan inni bareechee akkan gaddu godhu maal akka ta'e beektu gara caalu ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan. Amma fakkeenya eenyuun namaatu jaallateeti miti kan inni biyyaa ba'e. Otoo lafa magariisa qabu, otoo qabeenya qabu, otoo lafa Oromiyaa sana keessa jiraachuu dadhabee lafti kan keenya nuuf orma taatee alagaadhaaf fira taatee jennaan biyyaa baqannee akka kanatti biyya namaa keessatti illee reeffi kan keenya kabaja dhabee, baqattummaan kan keenya kabaja dhabee, oromummaan kan keenya illee kabaja dhabee, namummaan keenya illee kabaja dhabee. Kun maal agarsiisa? Siyaasa isaa ta'u waan biraas haa ta'u. Amma fakkeenya ijoolleen Saudi Arabiyaa keessatti wanti tokko achi keessatti amma fakkeenya Yusriin qabamtee jirti. Yusriin anaaf jaalallee kan kooti haadha manaa kooti. Isiidhaaf jedheetis miti kana nama dubbachaa jiru. Isiinis ilmaan Oromoo achi keessa jiran hundi isaaniitu anaaf tokkuma. Tariitii aniif isiin dhimma addaa yoo walirraa qabaanne jenne ilmaan Oromoo ilmaan lammiin kan koo hundi jara mana hidhaa sana keessatti dararamaa jiran anaaf dhiiga kan kooti jechuudha. Ana jechuudha hundi jaraatu warra achi keessatti miidhamaa jiran. Har'a gara ji'a meeqaati miidiyaadhaan hin iyyamaa maal jedhamaa xiqqoo si fuudhanii biyyatti galchuu keessatti amma akka isin natti himtee jetteetti jechuudha. Achi keessatti haadholiin keenya obboleettiin kan keenya kan achi keessatti da'anii waan nyaatan dhabanii amma fakkeenya Yusriin hadha guyyaa lammaffaadha kan isin qabamtee jirtu hanga har'aatti waan nyaannee naan jette. Hanga har'aatti bishaan illee arganne jedhan. Namni tokko yoo nyaanne yoo dhugne ko akkamitti akka jiraatu siniyyuu beekuu dandeessu. Achi keessatti haadholiin kan keenya dubartiin waa hedduutti itti dhufuu danda'a, xuriin itti dhufuu danda'a. Achi keessatti da'uu dandeessi ulfaan, ijoollee wajjiniin qabamuu dandeessi. Daa'imman yeroon kun yeroo gubaadha. Achi keessatti jechuudha deessee ofiisiitiifis duutee ilmaansiis isiin dhalattee jirtu wajjiniin du'aa jirti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa wanti ilma lammiin kan keenya biyya Saudi Arabiyaa sana keessatti ta'an. Haalaan takka waan dhagaame hin beekamnedha. Wallaahi waan nyaattuun qabdu, waan dhugduun qabdu, waan itti qulqulleeffatamuun qabdu, dubartiin achi keessatti kan dhugamu bishaan mana fincaanii keessaati kan jarri dhuganu. Takka akka alanaatti lammiin kan keenya akkas ta'e hin beeku. Siyaasaanis karaa ta'uu dandeenya. Lammiin kan koo yeroo inni miidhamu yeroo inni achi dhukkubsatu anas dhukkubuu danda'uudha qaba. Warri biyya Oromaa jirtan, Awurooppaas jirtan, warri biyya adda addaa jirtanu sagalee keenya dhageessifachuu danda'uudha qabna. Tariitii ana siyaasaa na jibbuu dandeessu ta'a. Siyaasas hin deeggartanu deeggaruu dhiisuu hin danda'a. Siyaasas hin deeggartanu an deeggaruu dhiisuu hin danda'a. Garuu yeroo akkanaa keessatti walitti dhufnee lammii keenyaaf sagalee ta'uu danda'uudha qabna. Isaa jibbaasa dhuunfaa jechuudha. Achi keessatti lammiin kan keenya guyyaa guyyaatti reeffa lakkaa jirra bara. Guyyaa guyyaatti kaleessaa abbaa baluu dhukkubsateera har'a du'eera riip. FB dhuma irratti boonyee dhiisaa jira waa tokko faayidaa buusaan jiru jechuudha. Hamma yoomiitti kun? Hamma hundi namaa laalaa yaa jarana gidiraan biyya keessa jiraachuu dadhabnee miilaan biyyaa baanee inni kaan rasaasa shiftaadhaan rukutamee inni kaan karaatti beelaaf dheebuu dadhabee du'ee inni kaan immoo galaa qurxummii ta'e inni kaan bishaantu nyaate inni kaan naachatu nyaate isiin haftee isiin mana hidhaa keessatti achi hin gahin karaatti qabamtee dichee nyaatte akka taate isiin achi geesse hadhas immoo waan achi keessatti ta'aa jiru laalaa baay'ee nama gaddisiisa nama dhukkuba. Tariitii hadha nuti carraa warra Saudi Arabiyaa keessa jirtanu boris carraan kun isin qaqqabuu danda'a ta'a. Keessatti wantan isiniif dhaamu wal qabsiisuu kana dhaabaa. Midhaaniif bishaan dhume taanaan dhume hin qabamtuu hin galtu garuu
dirqama yoo ta'e jedhe abbaan tokko na biraa qabameera ati maaliif na biraa haftaan kun adraa jarana waliin cabsinaa waliin kenninaa diinatti waliin kenninaa dhukkubni kan kee dhukkuba sakaaniiti waan ta'eef waliif haa yaannu fakkeenyan isiniif fudhachuudhaaf danda'a namoonni hedduun jechuudha ollaadha abbaan tokko yoo qabamee jedhe namni tokko yoo jiraatee jedhe namni sun hafeera jedhanii wal xuqqumtanii wal qabsiisaa jirtu laala adaraayaa jirana garaa walitti hin jabaatinaa isaa inni sin harka bu'aa jirtanu diina bar alagaadha bar keessatti wanti siyaasaa walitti dhuftee jette immoo jechuudha baay'ee nama gaddisiisa tariiti hunda kan keenya waan nu mudachuudha danda'u anis biyya ormaan jira isinis biyya ormaa jirtu bor waan nu mudachuu danda'u hin beeknu hunda kan keenya qabuu danda'a waan ta'eefi ijoolleen keenya rabbi sin haa eegu rabbumti sin biraa jiraatu malee wanti isinii gochuu dandeenyu hin qabnu ituu mootummaa qabaanneeti mootummaatu yeroo kana lammiin isaa miidhamaa jiru otoo argee jedheeti dhaqee silaa dippiloomaasiidhaanis haa ta'u maaliinis haa ta'u mootummaa isa keenyaa yoo ta'e addunyaan jibbiteetti xoosii isaa ba'aa jira jechuudha ilmaan oromoon lammiin biyya keenyaa egaa rabbiin humna qabaa waan badu hin hojjetu kayrumaaf ta'a rabbi sinaa jabeessu keessatti adaraa ijoollee wal qabsiisaa jirtanu maaloo dhiisaa waliin qabsiisinaa isaa bor wal yeellaamuudhaaf jira waan ta'eef isaa an qabame maaliif an afasa jedhu sana isaa waan akka kanaa dubbiin kun amantaadhaanis gargar taanus siyaasaanis gargar taanus lammii kan keenya sababa biraa saa ta'an warri miidhamaa jiranu ana si'i bor ilma namaati nuti waan nurra ga'u hin beeknu tilmaamuu danda'udha qaba waan hiriyoottan keenyaaf lammii keenya irra ga'aa jiruun sanaan tilmaamuu danda'udha qabna waan bor nurra ga'u biliis sagalee walii ta'a warri amma fakkeenyaa biyyi keessa jiru xiqqoosi hin rakkisaa bakki adda addaa awurooppaas warri jirtanu siyaasa qofaaf miti siyaasa qofaaf wal waamtanii hiriira hin ba'inaa dhimmi kun dhimma lubbuuf jiraachuudhaaf dhimma dhiisuuti waan ta'eef siyaasa isaa ta'u maalis haa ta'u ilmaan oromoo lammii kan keenya Suudi Arabiyaa keessatti rakkataa jiran warri Awurooppaa jirtan warri firiidamii qabdanu Ameerikaas jirtanu eessas jirtanu ba'aati addunyaatti dhageessisaa waan ilmaan oromoo ta'aa jiran viidiyoowwan adda addaachi keessaa ba'aa jiranu jiru suuraawwan adda addaa jiru suuraa sana qabadhaati hiriiranuuf ba'a maaloo tariitti hamma danda'amaa ta'e dhiibbaa geessisuu danda'a ta'a wantachi keessatti ta'aa jiru dhiibbaa uume yookaan mootummaa kanattis dhiibbaa uumuu danda'a ta'a yeroo kana keessatti dhagaa tokko simbira lamaan kan jedhamu jiraachuu danda'a kanaa jennaan warri firiidamii qabdanu biyya alaa jirtanu sagalee ta'a sheekas qeesiis sabaaf sablammiisa hundumaayyuu laallata wanti kun maal guyyaa guyyaadhaan riippi jedhaa ta'uun keenya min faayidaa allo min faayidaa illa'u lammiiwwan koo rabbiin cinqii isin keessa jirtan hunda keessaa isiniif haa laaffisu waan gochuu dandeenyu hin qabnu amma danda'amaa ta'etti sagalee isinii ta'uudhaaf yaalla kanaa jennaan rabbi isiniif haa dhaqqabuun jedha hammuma kana dubbachuudhaafani nagaannaaf jiraadha